waaqayyoo keessaa sagaleen ani har'a isiniif dubbisu hojii ergamoota boqonnaa 16 lakkoofsa 25 kaasee sagalee akkas jedhuun isiniif dubbisa 25 amma 27tti sagalee kana akka isin duukaa buutan barbaada. Gara isaatti qabtanii ergamanii 25 kaasee dubbisa akkana jedha. Gara halkan walakkaatti Phaawulosiif Sillaasii waaqayyoon kadhatanii faarfannaa faarfatanii warri hidhamanii immoo isaan ni dhaggeeffatu turani. Dingata amen ni dingata jedha. Dingatas hundeen mana hidhaa hundeen manicha hidhaa raafame hundinuus ni raafame hidhaan warra hidhamaniis hundinuus hin hiikame. Amen. Amma 27 dubbifadha amma 26 dubbise hidhaan warra hidhamanii hundinuu maal ta'e hin hiikame jedha. Galanni waaqayyoof haa ta'u. Hanga 27tti sagalee kana yoo dubbifattan waan ciccimaa irraa argattu. Ani garuu achi keessaa waan arfan tokkoon kaa'e har'a dhimmi keenya waaqayyo wajjin dhuguman isin jedhaa jira. Waaqayyo addoo kanatti har'a dhimma sirraa qaba. Waaqayyo dhimma nurraa qaba. Kanaaf waa'ee galataas waan dubbadhu qaba. Waa'ee karaa balbalbe harki karaa namaa banu harki waaqayyo akka inni karaa banus waan dubbadhu qaba. Gati ta'eef nuyi sababiidhuma fayyaa taane sababiidhuma har'a geenye sababiidhuma dhukkubsannee fagootti illee dhandhee wal dhaanamuu hin dandeenyeef maaloon hin galateeffadhaa qaba. Gatiidhuma fayyaa taateef waaqayyoon galateeffadhu obboleettiin ana. Gatiidhuma fayyaa taateef galateeffadhu waaqayyo wanti nurraa barbaadu galata dhaamen jedhe abbe. Kanaaf addoo kana keessatti kutaa amma darwee kana irratti kutaa sagaleen itti kenne yookiin mata dureen itti kenne galata haalarra darbe kauneeta yaallafee misgaana. Mee ameen jedhaa kana galata haalarra darbe naa ta'eef utuu hin ta'in utuudhuma naan ta'in iyyuu si haa galatu. Hinguuteef miti utuudhuma hin guutin iyyuu si haa galatu. Kauneeta yaallafee misgaana. Haala gararraa kan ta'e galata haalarra darbe galata haala achi galata haala bira darbe galata taateewwan bira darbe galata naa taateetta naa gooteetta bira darbeeni waaqayyoon galateeffachuu. Utuudhuma aadanii waaqayyoon galateeffachuu. Utuudhuma rakkatanii waaqayyoon galateeffachuu. Utuudhuma gungumanii waaqayyoon galateeffachuu. Utuudhuma mana hidhaa keessa taa'anii waaqayyoon galateeffachuu. Homtuun jiru garuu waaqayyoof galannaa ta'u. Mee waaqayyoof galannaa ta'u jedhan danarraati. Waan hundumaaf jedhana waaqayyoon galateeffadhaa. Waaqayyoon galateeffadhaa. Gaarummaan isaa bara baraani jedha Daawit. Kanaaf gatii ta'eef miti waaqayyo waaqummaa isaa kan inni ittiin jireenya namaa keessatti waaqayyo kan inni safartuun ittiin nama safaru sababii ati gattee kurnoo laatteef miti inni gaariidha kan waaqayyooti fidaa waaqayyoof kenna. Sababii ati haala rakkisaa keessa dhaabattee waaqayyoon galateeffattuuf waaqayyo waaqarraa galanna kee furuunfatamee jedhe abbe. Waaqayyoon galateeffadhaa gaarummaa isaa kan yoomiiti kan bara baraati. Inni ati jiraattu kun kan yerooti waaqayyo kan bara baraati. Jireenyi nuyi asirraa dabarsinu kun kan yerooti waaqayyo kan bara baraati. Qabeenyi ati mana keessaa qabdu kan yerooti waaqayyo kan bara baraati. Isaayyaas immoo akkana jedha እግዚአብሔር የዘላለም አምላክ ነው ይላል። waaqayyo waaqa bara baraati. waaqa bara baraa jedhama ነው waaqayyo waaqni bara baraa kun egaa bara baraani wanti inni sirraa barbaadu galata. Mee galata jedhama ነው mee galata jedhaayaati. Waaqayyo inni bara baraa kun egaa gaafa hundumaa galata barbaada. Mee galata dhaayaati. Hallelujah. Mee hallelujah jedha. Warra jiraatan warra danagaa warra waaqayyo du'a bira dabarseetu galateeffata. Galata biraa
waaqayyo hallelujah. Ora la bagassa. Daawit akkana jedhe biyyoon sin galateeffatu. Du'aan sin galateeffatu. Jiraan akka koo sin galateeffata. Du'aan adiisu jiraan dirree kana irraan galateeffataadha. Du'aan adiisu jedhamee jedha. Jiraan garuu hin galateeffata. Iddoo kanarratti galata haalarra darbe. Galata haala bira darbe. Naa ta'eeraadhaan miti. Naa guuteeraadhaan miti. Utuudhuma naan guuteen si haa galatu. Yesuus gooftaadha yaati. Kanaafiyyuu galata haalarra darbe. Galata haala bira darbe. Galata waan ta'u bira darbe barbaada waaqayyo sirraa mee jedhe hafe. Kanammoo kan nuyi arginu irraa argina. Phaawulos irraa argina. Phaawulos farraa argina gatii ta'eefi iddoo namni hin galateeffanneettitu mana hidhaa keessatti hidhameetu calaan miilli isaa hidhamee harki isaa hidhamee jirma gidduutti hidhamee waaqayyoon galateeffata. Abeet. Ati edda galgalayyuu xinnoon bakka garaachi kee kun nyaatumti yoona ta'uu fididee jennaan yoona wayyoodha itti aadaa gungumaa bultee yoona waaqayyootti murtuttee darbachaa bultee dhufte inni kaan immoo mana hidhaa keessa taa'ee waaqayyoon galateeffata. Inni kaan miilla tokkittiidhaan shekkelaa waaqayyo siifa kennu waaqayyo si haa eebbisuudha. Ati miilla lama qabaattee waldaa dhuftee waaqayyoon hin galateeffatu. Mee abbee sababiidhuma miilla naa laatte sababiidhuma nagaa naa laatte sababii ijoollee fayyaa naa laatte galanni siifa ta'u jedhi dirree kana irraa dhamaalo. Galanni Yesuusiif haa ta'u. Kanaaf mana hidhaa keessa ta'anii gaafa isaan galateeffatan wanti Phaawulos hin fayyisise maal inni yoo jettani hanna yookiis immoo musinnaa godhanii miti madda galii jallinaatu cufame. Biyyarraa hanni dhaabbate biyyarraa maddi galii jallinaa garbitti yookiis immoo dubartii karaa jallinaa galii moototaaf galchitu karaa jallinaa dhaame maalo maqaa Yesuusin jedha har'aa kaasee jedha buraayyuu irraa jedha biyya keenya irraa jedha Oromiyaa irraa jedha madda jallinaadha maqaa Yesuusin si cufeera naa cufa. Ameen. Madda galii isaaniitu gaafa inni cufamu Phaawulos fa'aa mana hidhaatti dabarfamanii kennamani garbitti yookiin dubartii sana keessa hafuura hamaa. Ameen. Mee ameen jedhaa iyyaati. Ameen jedhaa iyyaati. Hafuura ishee hojjechiisu hafuura isheetti fayyadamu hafuura isheetti dhimma ba'u. Hallelujah. Waaqayyo gaaf tokko bara baay'ee hojjette bara baay'ee milkoofte bara baay'ee madda galii jallinaa maddi jallinaa mana keerraa gogeera. Maddi jallinaa hojii keerraa gogeera. Maddi jallinaa inni kamiyyuu waajjira kee keessaa gogeera. Utuu achi jirtu maddi jallinaa hin hojjetu. Hin hojjetu jettu adaabbee. Ameen jedhaa maalu. Utuu ati jirtu maddi jallinaa hin hojjetu. Utuu ati jirtu jallinni hin dagaagu. Utuu isaan achirra darbaa jiranii elaa garboota waaqayyo elaa namoota waaqayyo elaa namoota karaa waaqayyo namatti agarsiisan jettee gaafa isheen lallaba keessaa fuututi itti galagalee. Ameen. Waaqayyotti siif galagalu malee. Ameen jedhaa. Itti galagaleetu maqaa gooftaa Yesuusin hafuurri caraadhaa deemtu kun hafuurri nama gurraacheessa hafuurri maqaa namaa xureessa hafuurri somni hafuura of jajummaa baatte taappeellaa of jajummaa baatte nu dudduubaan taappeellaa nu hin barbaanne nutti maxxansaa deemtu kun maqaa Yesuusin lafa dha'e. Warri taappeellaa somaa baatan irra maqaa Yesuusin si booddeedhaan lafaa dha'ani. Warri taappeellaa maqa balleessii baatan warri taappeellaa somaa baatan warri taappeellaa du'aasii baatan warri maqa balleessii somaasii baatan har'a maqaa Yesuusin lafa dha'eera jedhe. Hin soba seexaneessaa dhugaa beeka. Hin soba hidhaame maaloo yaati. Jira Yesuus. Jira Yesuus hidhaa yaati. Hallelujah. Taappeellaa maqa badii warri sii baatanii maqaa Yesuusin lafa dha'aniiru.
Amen jedhaayati. Namoota taappellaa maqabadii itti laxxafamee jiru namoota 37 arga har'a maqaa haaraan itti moggaasaa Waaqayyo. Inni tokko aneeni abboonirree kanarra. Maqabadiin asirratti hojjetu. Maqaballeessiin sirratti hojjetu. Ani jalloota asirratti hojjetu. Lubbuun jalloota asirratti hojjetu. Hamminni kaleessaa asirratti hojjetu. Iyyiti ani maqaa haaraadhaan waamameera jedhe abboonni. Maaliif yoo jette inni ammeessituun kee kufeera. Inni ammeessituun obbolootaa sun gad darbatameera. Inni ammeessituun inni dudduuba deemee namoota Waaqayyoo jedhu suni. Ameen jedhe haa? Elaa inni maqaa si balleessaa ture kufeeraan jedhe. Inni si hadheessaa ture kufeeraan jedhe. Inni afaan kee afaan abbaa manaa wal bira dabarsaa ture kufeeraan jedhe. Inni waajjira keessatti maqaan taane sitti laxxafaa ture kufeeraan jedhe. Inni summii baatee duukaa deemu gaafa inni lafa dha'u. Ameen jedhe maaloo. Maqaa Yesuusiin haqa si booddeedhaan lafaa dha'u. Bara baay'ee si danqe lafaa dha'u jedhe. Bara baay'ee dalbitu siin jedhe lafaa dha'u jedhe. Bara baay'ee milkaa'ina si dhawwe si biraa hafeera. Bara baay'ee dalbitu siin jedhe sun si biraa hafeera. Maqaan taane sii kennaa ture suni har'a maqaa gooftaa Yesuusiin si biraa hambiseera. Qabeenya kee biraa hambiseera. Gaa'ela kee biraa hambiseera. Dhala kee biraa hambiseera. Mana kee biraa hambiseera. Waajjira kee biraa hambiseera. Si biraa iyyuu hambiseera maqaa Yesuusiin. Ora la chana magadia. Hallelujah. Baga Waaqayyo si biraa hambise. Baga gammadde baga Waaqayyo si biraa hambise. Baga gammadde baga Waaqayyo si biraa hambise. Maqaan taane si kennaa ture sana baga Waaqayyo si biraa hambise. Maqaan taane si baachisaa ture sana. Ora la chana magadia. Wanti isaaniin kana maneedhaatti dabarsee galchee galadha. Wanti maneedhaatti dabarsee kenniisadha. Waan biraan turre. Kanaaf jedhanii akka jedhanii gaafa maddi jallinaa gogu. Warri madde. Abeet abeet. Ameen jedhaan. Amma kan biyya keenya keessatti rakkina guddaa ta'e madda jallinaatu iddoo baay'eetti rukutamee iddoo baay'eetti gogee iddoo baay'eetti maseenee iddoo baay'eetti rukutamaa jiraayyuu kanaaf inni madda jallinaa sanaan socho'aa ture karaa dhabee maraataa jira. Ammayyuu amaraatu maqaa Yesuusiin maddi jallinaa gogeera jedhe. Utuu waldaan jirtu. Utuu amantoonni jiranii, utuu namoonni Waaqayyoo jiranii, maddi jallinaa maqaa Yesuusiin hojjetu jedha. Ni gambiraa gambiraadha. Ni gambiraa gambiraa akka jirutu beektu madda jallinaa warri kaan madda jallinaa sanatu jalaa goge. Burqaa isaanii waggaa baay'ee ameessa isaanii jalaa bu'e. Maqaa Yesuusiin jettaniis ammayyuu ameessi jallootaa hin gu'a. Yoo dhukkubeeyyuu jedhaa isheen kun ilma bilbisaa suuteedhaati qoricha taati kan jedhe ammayyuu ameessi jallootaa hin gu'aan jedhe. Ameessi warra jallootaa maqaa Yesuusiin kana booda hin mirgisu. Amantiin nu hin beekne lallabaa jiru. Ameen. Ammayyuu qulqullummaaniif guddummaan Kiristoos waltajjii irratti lallabama. ይሰበካል ገና ይሰበካል የክርስቶስ ታላቅነት ገና በዓለም ሁሉ ይሰበካል በገጠር በከተማ ይሰበካል በምዕራብ በምስራቅ ይሰበካል በሰሜን በደቡብ ይሰበካል የክርስቶስ ታላቅነት አሜን ቅድስናው ይሰበካል ዱዓር ሳራተሙ መከራ ወደ መቃ ኢየሱስን ቁልቁሉማ ጉፍቱማ ክርስቶስ ደጋት ሰዱላ ለማማሜ ጀዳ ለሂለል ለማጋያት ወሩም መቃሶማ ባታኔ አባሉማ ትሮ በለባ ከሉ ለተተ ወረባታኔ ሂናሉ ዋማ ወንታጂ ከነራ ከነቦዳ ጉዱማ ክርስቶስ ለማማ አሜን ጀዳያት ወንታጂ ወልዶታ ክርስቲያና ጉዱማ ብየ ከናራ አሜን ጀዳሲን አሜን ሶብዶን ንገሉ ለራዋ አሜን ወሪ ወኒ ዶፍቶን ንገሉ ለራዋ አሜን ወሪው ሰኝን አርከጅሩ ሞ ኢትፉፍ አሜን አሜን ጀዳ አሜን ናም ሰኝን ሲርከጅሩ አፍሽራ አሜን ወሪ ሰኝን ሲርከጅሩ ጀባዳ አሜን አማ በሪ ፉድሮ ኬሳ ጅሩ ኩምባን ኬሳኒዳ አሜን አማ ሶብዶን ገባራ ገሉ ጀል ቀባኔሎ አቶን ገባራ ገሉ ጀል ቀባኔሎ ወኒ ዶፍቶን ወጣጅራ ገሉ ጀል
qabaniiru. Gaafa sana atiin baate. Dhugaan hin lallabama. Hin lallabama. Waltajjii kanarraa ol ka'ee waltajjii addunyaa kanarraa hin lallabama. Kanaaf waa'ee Kiristoosin barsiisu jedhanii tura qalii mana hidhaatti galchanii. Gaafa san mana hidhaatti galchanii. Mana hidhaatti galchanii dhiisan miti. Mana hidhaa keessaayyuu gara mana hidhaa isa keessaa. Manni hidhaa immoo silayyuu gaarummaan qabu. Paasteeriin keessan paasteertiin isaaniidha wajjin baay'ee isaa jirratti hojjechaa jirra baay'ee isaa jirratti gatii baasaa jirra ammayyuu. Baay'ee isaa ani xinnoo waggaa tokkoon isaan caale dheengadda beekamtii waamanii nuu kennan waldaatti. Waldaa mana sirreessaa keessatti beekamtii nuu kennan. Galanni Yesuus haa ta'u. Akkas jedhan gaafa beekamtii nuu kennan mana hidhaa keessatti akkas jedhan. Isa isin gatii baaftanii dhuftanii nu tajaajiltan miti. Jaarsoliin achi keessa jiran. Namoota jajjaboo namoota ciccimoo jira achi keessa. Kan dogoggoree achi gale jira. Kan immoo balleessee gale jira. Kan immoo sobaan akka Yoosef gale jira. Namoota baay'ee bifa garaa garaa jira achi keessa. Kanaaf akkas jedhani. Nuyi isa sinarra nu tajaajilanii sartifikeeta beekamtii sana nu kennanii akkas jedhanii jennaan. Isa Waaqayyo si haa eebbisu. Isa isin dhuftanii nu tajaajiltan miti. Inni namni bakkee kana warri fira qabu dhufanii fira isaanii dubbisanii galaa fidanii fi gaafa deebi'anii bakkee kanatti nu arganii Waaqayyo si haa hiiku nuun jedhu nuuf wanta guddaa ture jedhan. Mana hidhaa keessa rakkina nama qali ture beeka. Waaqayyo hidhaa hiika. Waaqayyo hidhaa hiika. Nam tokko immoo akkas jedhe mana hidhaa keessaa bahe nama guddaadhaan immoo akkas jedhe. Ilaamee wangeelaa wedheenaan ani wanti anaan nagaddisiise wanti baay'ee na dhibeedhanaan guyyaa oo bakkeen oolaa jedhe. Gaafa lafti bari'u gaafa poolisiin ganama qulfii fidee kash godhaa dhufu jedhe. Ila garaa koo keessaa na gammadani. Maaliif jennaan aduuttan gadi bahee bakkee oole. Galgala kottaa fincaan naqaa gaafa jedhamu jedhe yaaddoon natti galan maanaan dukkanattan galagatii ta'ee fedhe. Mana dukkanaatii nama baasa Waaqayyo. Mana dukkanaa keessaa nama baasa harki Waaqayyo. Biyya dukkanaa keessaa nama baasa harki Waaqayyo. Iddoo ati itti hidhamtee si baasa harki Waaqayyo. Rakkina ati itti hidhamte keessaa si baasa. Ameen. Kanaaf mana hidhaa keessaayyuu mana hidhaa isa gara keessaa. Mana hidhaa isa baay'ee iddoo dukkanaatti galchaniidhan. Isa duwwaa miti achi keessatti immoo miilla isaanii jirmatti hidhani jedha. Akka isaanii sochooneef, akka isaanii gannu yaasiif achi hin deemneef, akka isaanii boqotanii illee hin teenyeef mana dukkanaati. Hidhaan qobaadha. Kun hundumtuu walitti hidhamee waan nama kuukumsiisudha malee waan nama galateeffachiisu miti. Isaan garuu Waaqayyoon galateeffatanii jedha. Ameen jedha maaloo. Wayitti dhufuu fedhaan jira. Isaan hin galateeffatanii jedha. Mana hidhaa keessa ta'anii hin gunguu malee kan uummanni jedhe. Himboo guyyaa dhalatan fa'aa baaru Waaqayyoof malee hin galateeffatama miti. Isaan garuu jedha mana hidhaa keessa ta'anii maal godhan jedha halkan walakkaa. Hallelujah! Halkan walakkaa. Erga namni rafee, erga laduun dukkanaa'e, erga hundumtuu iddoo qabatee, erga hundumtuu manatti galee. Hallelujah! Inni nama biraa hin galle firri tokko si barbaacha dhufa. Inni nama biraa hin galle firri tokko si barbaacha dhufa. Inni waraqaan eenyummaa hin gaafatamne firri tokko si barbaacha dhufa. Hin galateeffatan jedha halkan yeessan halkan walakkaa. Erga namatti dukkanaa'e ergaan sii qaba misiraachoo. Ergaan sii qabaan jedhe. Erga namatti dukkanaa'e siif si ifa. Erga namoonni si biraa galanii michuun kee sii dhufa. Erga Iliyaan si biraa galee abdiin kee hin dhufa. Oona lachana magadiya. Hallelujah. Erga namoonni garaa sii kutatanii galanii. Erga firoonni garaa sii kutatanii galanii. Erga namoonni waa'ee kee harka dhiqatanii dhiisanii. Erga namoonni waa'ee kee irra nagaa kaa'anii galanii. Fayida si qabuu dhufa. Iddoo itti kuftee si kaasuu dhufa. Iddoo itti boo'aa jirtu kanaa si fuudhuu dhufa. Harki tokko si dhufa.
Amen Abba. Amen. May amen jala. May dabala sinum tu amen jala. May dabala sinum tu amen jala. Harke tokko si dhufa. Iyyiti harkina gargaaru naa dhufa. Yoo bakkana jedha fureen koo waaqarraa naa dhufa jedhe. Harki si gargaaru tokko hin dhufa. Harki balbala sirraa banu tokko hin dhufa. Harki lafaa si kaasu tokko hin dhufa. Harka erga namoonni galanii harka dhurgutatanii galaniiti dhufee seenaa kee tokko jedhee jalqabu tokko hin dhufa. Ameen. Ameen jedha. Ameen jedha. Taappeellaan taane baatanii ammas namoota sagal maqaa badii gadhee kennanii fi kenkee irratti namoota eegamaa jiran baay'ee kana gidduudhaati harki koo jalaa baasee jedhe. Iyyi namni sii gale tokko jalaa bahee wali. Iyyi ammas si'a lammaffaa jalaa bahee wali. Galaa si'a sadaffaa iyyiti namni kenkee irratti eegamaa jirtu kun iyyiti jalaa bahee hin qabamu jedhe iyyiti. Jalaa baateetta hin qabamtu. Ameen jedhaa. Jalaa baateetta hin qabamtu. Waan haaraan godha jedhe Waaqayyo. Waa'ee keetiif waan haaraan godha. Waa'ee keessaniif waan haaraan godha. Labsii jijjiirra jedhe Waaqayyo. Ammas waan haaraa isa jiru gurra koorraan dhaga'aa jira. Iddoo aarsaa kanarra xop godhee dhumata akka tikeetii wayi tokko bu'ee iddoo kanaaf qe'ee kanaaf baajeta qe'ee kanaatiif ajaja haaraa baasee jedhe Waaqayyo. Dhagaa dhaggeeffadhaa sin galateeffadhaa utoo sin galateeffattanii baajenni haaraan gatiifameera. Utoo sin galateeffattanii ajaji haaraan tokko ba'eera. Utoo sin galateeffattanii iddoo aarsaa kanarratti jijjiiramni haaraan tokko ta'eera. Utoo nama sin galateeffattanii tajaajiltoonni kaleessa deeggarsa sin beektanii abiddaan dhaabbataniiru. Waan haaraan ta'eera jedha iyyaati. Katteera lafa kana ol kaa'ati iddoo aarsaa kanatti as qabaati. Waan haaraan ta'eera iddoo kanatti dha. Lora la chana magati galate fata jirra Waaqayyo. Hallelujah. Utoo isaan galateeffatanii waa ta'e. Utoo itti galateeffattuu diingata waa ta'a. Utoo itti galateeffattuu akka tasaa waa ta'a. Utoo itti galateeffattuu akka tasaa harki tokko gara kee dhufa. Utoo itti galateeffattuu harki tokko iddoo itti kuftee jirtu si fuudhuudhaaf dhufa. Lora la chana magada la bosya. Harki seenaa jijjiiru tokko dhufeera. Harki gudunfaa hiiku tokko dhufeera. Harki gudunfaa namaa hiiku tokko dhufeera. Hidhaa waggaa sadii waan ati ilaaltee boossu tokko harki tokko dhufee hiikeera. Hidhaa waggaa sadii harki tokko dhufee hiikeera. Waan ati maatii gidduutti ilaaltee boossu waan ati ofii kee keessatti mana kee keessatti ilaaltee boossu hidhaa waggaa sadiitti hiikee gade Waaqayyo. Galata fidaa Waaqayyoof hallelujaa. Hallelujah. Iyyati waan haaraan ta'eera. Galata fidaa Waaqayyoof hallelujaa. Hallelujaa. Jira Waaqayyo. Mee jira Waaqayyo jedha. Akka tasaa gara kee dhufa. Akka tasaa si gargaaru dhufa. Atoon beektotoo yoo qophee gurraan qabdu akka tasaa wanta haaraan tokko si harka gala. Atoon waan tokko yoo eeyyata yoo gashattee gurraan qabdu akka tasaa wanti guddaan tokko dhufe harka kee keessa gala. Iyyiti kana booda aadaan jadeemu. Mee barri aaduu koo hin gaanaa jedhe Waaqayyo jedhe. Warra aadaa deebii gaafa achi kaanii namoota jedhanan argaa jiran. Waraana maqaasya akka tasaa akka tasaa. Qophoofteen atoo ulaagaadhaan dorgomtee atoo xaalaa si yaada gashattee qabdu akka tasaa waa ta'e akka tasaa waa ta'e Adaraa waan ta'e nama sagalee koo gurra alammayyuu dhaga'aa jira namoota guunguman namoota aadaa waan dhimmoodhaan waan guddaa namoota jedhaa jiraatanii kana booda bara aannaa isaanii irra dabarsa jedhe Waaqayyo. Kana booda hin aadunaan jedhe Waaqayyo jedha. Kana booda maaliin gootu siin jedhe Waaqayyo. Siin jedhe Waaqayyo. Kana booda maaliin gootu siin jedhe Waaqayyo. Siin aaddu siin jedhe.
Ani raajaan jira. Ani raajaan jira. Atamman dhufee barcumarraa dhiibees jigsutteetti. Kana booda hin haasofne waaqa. Kana akkasiin jira boodettiin. Boodessan akkasiin jettuuti. Kana booda hin haaddu si jira. Isheen aadaa bulte kun har'a laamisi baachoon sii qaba. Hin haaddu siin jedhe. Wow. Isheen aadaa bultee dhufte misiraachoo. Inni aadaa bultee dhufte misiraachoo. Inni gaafa jimaataa waajjira keessa aadaa gabbaate misiraachoo. Maaliif beektaa? Asiin jedhe hin jettu akka eenci Yihuudaa akka jedhe kana booda hin maal siin jedhe Waaqayyo? Maal siin jedhe Waaqayyo? Lakki ati aadaa bulte maal siin jedhe Waaqayyo? Lakki ati ammayyuu gaafa dhufte aadaa dhufte Waaqayyo maal siin jedhe? Ora machana makaja. Ada Waaqayyo miila kee wal kennuti kana booda hin haaddu naan jedhe Waaqayyo jedhi. Kanaaf cimee zana godhii dhumame. Maayyaadhoona makaja. Eera jana makada la boosya. Siin deebisaan jedhe. Egaa hinuma goote taanaan zanaa jedhiinuma akka nama Waaqayyo ilaale tokkotti akka Waaqayyo akka tasaa kana isaa tokkotti mee kana booda hin haaddu naan jedhe Waaqayyo ni hafe. Siin jedhe Waaqayyo. Suma ishee aadaa bulti immoo. Suma sagalee saadaa oole immoo. Suma sadeen gadda aadaa biiroodhaa gadi ba'e immoo. Suma salafalaa kanaatti haaddu kana immoo. Suma ishee maatii gidduutti haaddu kana immoo. Suma sawaa gochuu dadhabee gaafa bilbila moo haaddu kana immoo. Maasiin jedhe Waaqayyo. Balbala namoota kan biraadhaaf eebba si godhu. Balbala namoota kan biraadhaaf gaadisa si godhu. Ameen jedhaa yaada. Ameen jedhaa fi malu. Akkan jedhe. Hallelujah. Ati moo baay'ee jarra keetti amma kanaa booda ati moo sanuma akka jette Waaqayyo yoo na dadhabe itti dhiisu harka keessa nan ilaalchisu itti baate jedhu. Ameen jedhaa yaada. Waaqayyo harka isaanii isin ilaalchisu. Balballi banameera. Balballi banameera. Eenyu cufuu hin danda'u. Jallinni cufuu hin danda'u. Hamminni cufuu hin danda'u. Miiluma kee kanatti balbalichi sakkaameetu balbalichuma si fudhatee adeema. Amanattee taasiin qaanessu har'aa kaasee balballi sirratti banameera wakki. Galata fidaa Waaqayyoo. Hallelujah. 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 Mee Waaqayyo addana jira jedha. Mee ameen jedha. Yommuu isaan galateeffatan wanta ta'e sitti hima. Yommuu isaan galateeffatan inni jalqabaa wanta ta'e maal beektaa? Warra hidhamantu dhaggeeffate. Yommuu ati galateeffattu, yommuu ati aduu keessaa baatu, yommuu ati boca keessaa baatu, yommuu ati gungummii keessaa baatu, inni hidhamee ollaa kee jiru, inni hidhamee mana kee jiru, si dhaggeeffachuu jalqaba. Inni hidhamee naannoo kee jiru si dhaggeeffachuu jalqaba. Inni hidhamee waan hiikaa dhabe atta. Maa'inni attamitti galateeffatu jarri malee keessa taa'e. Kabee ansikee adda. Meeqaan koo adda dhiyaabe. Meeqaan koo adda dhiiti. Yommuu isaan
Ijoollee akkamitti amanii galateeffatu jarri kun maal akka nama tola faarfannaa isaanii maal akka nama gammachiisa maal akka nama faarfatu maal akka wal harkaa fuudhanii maal akka wal jalaa qabanii. Abeet 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 abeet. Ameen jedhaa yaadu. Warra hidhamtuun durbi isaanii baname warra du'a dhaggeeffatan warra halkan du'i lafatti ukkaamsaa bulu warra halkan abjuun lafatti adoochaa bulu warra abjuun lafatti hudhaa bulu warra mana hidhaa keessatti hin duuta malee hin baatu warra ittiin jedhamatu sagaleen kun sagalee kaleessaa miti. Elaa sagalee haaraa dhageessa. Elaa sagalee abdii haaraa dhageessa. Sagalee boo'ichaa miti sagalee faarfannaa dhageessa. Sagalee gaddaa miti sagalee ilillee dhageessa. Yommuu galateeffattu sagalee faarfannaa dhaga'ama. Sagalee faarfannaa. Sagalee faarfannaa. Sagalee du'aa miti sagalee faarfannaa. Sagalee boo'ichaa miti sagalee ilillee. Sagalee gaddaa miti sagalee gammachuu. Amen. 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 Kana booda ni laalalu. Gurri koila. Sagalee gadda. Sagalee boo'ichaa. Hin dhaga'u. Gurri koo. Faarfannaa dhaggeeffatana. Amen. Faarfannaa dhaggeeffatana. Amen. Warra abdii kutate warra mana hidhaa keessa jiru warra dukkana keessa jiru warra boolla mana dukkanaa keessa jirutu sagalee faarfannaa. Sana mandara keetti faarfannaa dhaga'amu. Ijoollee faarfannaa jireenya keessan keessaa dhaga'amu. Jarana faarfannaa mana keessan keessaa dhaga'amu. Maqaa Yesuusiin qe'ee keessanii faarfannaan dhaga'amu. Halkan abjuudhaan hirriba keessa faarfannaan iddoo ciisicha keetti dhaga'amu. Warra keessanii faarfannaan dhaga'amu. Faarfannaa faarfannaa faarfannaa. Warra hidhaman warra abdii kutatantu sagalee abdii dhaga'an sagalee gammachuu dhaga'an sagalee Yaaqoob immoo akkana jedha warri namni gadde kadhatu namni gammade momana godhu hafaarfatu jedha mitiin jedhe amma jarri bareedaa keessa ta'anii sagalee abdii mee sagalee abdii dhufeera iyyaati mee sagalee abdii naa dhufeera utuudhumati rakkina keessa jirtu sagaleen abdii dhufeera utuudhumati qomaa jirtu sagaleen abdii dhufeera utuudhumati sodaachaa jirtu sagaleen abdii dhufeera utuudhumati guugumaa jirtu sagaleen abdii dhufeera utuudhumati bo'aa jirtu sagaleen faarfannaa dhufeera. Faarfannaa faarfatan jalannaa dhaga'anii hin dhaggeeffatanii inni lammaffaan yommuu isaan galateeffatan wanti ta'e inni lammaffaan immoo hundee mana hidhaatu raafame. Ameen. Yommuu isaan galateeffatan yommuu isaan bartuudhaan badan miti yommuu namni hojii hojjetu hojii humnaa hojjetu kan sarraatan yookiin gibbanyaan dhufee rukutu miti. Yommuu isaan galateeffatanii hundee mana hidhaatu raafame. Galateeffadhu inni siin raafama. Galateeffadhu inni jabeessee si qabe suni si gadhiisa. Galateeffadhu inni ati bara baay'ee si qabe jettu suni inni ati jabaateera dhaabateera jettu suni raafamuu jalqabeera. Mee inni namni sii gale tokko inni na qabe suni raafameera jedhi maaloo. Hundee mana hidhaatu maal ta'e beektaa hin raafame. Har'a inni siin qabe sun raafame. Inni hundeessaa gadi fagaatee dhaabbata jiru. Kaleessa dheengaddatti jabaatee inni hojjetame jabaatee inni dhaabbate jabaatee inni ijaarame suni ijaarsi diinaa har'a galata keetiin raafameera. Har'a galata mana keetti ta'ee raafameera. Mana keerraa gaa'ela keerraa maqaa gooftaa Yesuusiin har'a raafameera jedhee. Raafameera raafeeyyaati. Erga raafamee jedha. Hawuusaa. Harkinni karaa banu gaafa inni dhufu gaafa isaan galateeffatani balballi bara baay'eedhaaf furtuudhaan malee hin banamne. Beekee banamuu jalqabe. Yommuu ati galateeffattu balbalatu banama. Elaa misiraachoo. Namni dhaggeeffachaa jirtu kun misiraachoo. Fudhuna harkaa ameen jedhi. Utuu ati galateeffattu balballi gaa'elaa sirraa banama. Utuu ati galateeffattu balballi hojii sirraa banama. Utuu ati galateeffattu balballi
malo. Tungalate fadu jari malo. Tungalate fadu jari malo. Balballi na banamera jari yete. Yammu sangalate fata yammu samvar fatani. Balbala kale safurtum male beke imbanamne tu ofim beke baname. Karena tu tigalate fatu balballi sirra banama. Balballi kutina sirra banama. Balballi scholarship sirra banama. Balballi jirenya si banama. Balballi gaena si banama. Balballi kutina si banama. Balballi tajatila si banama. Tuoti galateeffattu. Tuoti boosomiti tuoti galateeffattu. Tuoti gungumtumiti tuoti galateeffattu. Utuoti namarratti kaatumiti tuoti galateeffattu. Kan warri harki namaa banee irratti cufameetu kan kee Waaqayyo sii bana. Inni namni sii gara tokko dirree kanarraati utuun man galateeffadhu balballi naa banamee ni balo. Warra la chala dagadala warra la chala magadia. Utuati galateeffattu balballi banameera. Balballi furtuun malee banamee hin beekne beekee banameera. Balballi firaan malee banamee hin beekne sii beekee banameera. Balballi hiriyyaan malee banamee hin beekne sii beekee banameera. Balballi namaan malee beekee banamee hin beekne sii beekee banameera. Warra la chala magadala boosha. Ashuu. Balballi baname. Saamaan godhani. Tuwa isaan galateeffatani. Tuwa isheen galateeffattu intala tokkoof galli baay'eedhaan gaa'eedha baname. Utuu inni galateeffattu gurbaan tokko balballi gaa'eedhaan baname. Utuu inni galateeffattu balballi hojii baname. Ani jalana. Walitti qabe. Ameen jedha. Mee ameen jedha. Ameen jedha. Namoota 15 dirree kana irratti hojii bareedaa tan qacarame jedhanii dhufanii mindaa isaanii kurnoo fidanii Waaqayyotu na gargaara jedhanii nama 15tu dhiyootti ilaa dhiyootti ameen jedha. Ilaa dhiyootti namoota 15 baratanii dookumantii kan qaban bakka amma kana booda waan biraan hojjedha biyyatti faan gala namoota jedhanii murteessan Waaqayyo akkas jedhe balbala hojii irratti baneera jedhe. Mee balballi naa banameera jedhiitti. Mee balballi naa banameera jedhiitti. Obboleettiin tokko keessumatti erga eebbifamte yuunivarsiitii garaajeetii erga gooteeti waggaa 3 fi xeerfaffaatti darbaa jirta balballi banameera. Balballi banameeraan jedhe. Egaan ishee gaafa siiti jedhii kottu naasumatti si eebbisu balbala hojii duwwaa miti walumatti aansee moo balballi gaa'elaa si Amin jolin bello qabanii fi eebbiftanii muran biyyuu qabaata kuna kennu kana qabu. Dalagaa gagammadde. Obboleettiin nama gagammadde. Egaa ammoo hin badde kanaaf dheexxoomaan dhaqee mootu mooyyaanu ishee mootu baasee walitti hin obboleettii durbaa tokko naan jedhi malee. Tokko siifa ta'u. Anoo naaf tumite dhugaa Waaqayyo. Siifa ta'u jedhi. Waaqayyo nama si bukkee qabiiti siifa ta'u jedhaani. Elaa qabaati nama si bukkee kanaani siifa ta'u jedhaani. Balbalatu baname. Gaafa san galateeffatan balballi baname. Balbala daldalaatu baname. Balbala gaa'elaatu baname jedhe. Balbala hojii baname jedhe. Balballi bara baay'ee sitti cufame banameera jedhe. Qiroosi Waaqayyo akkas jedhe. Qiroos balbaloota biyya garaa garaatti keessanii sitti hin cufamaniire Waaqayyo. Balbaloonni biyya garaa garaatti keessanii isaaf banamaniiru. Qabeenya iddoo dukkanaa keessatti walitti qabame harka isaa keessan buusa. Ameen jedhamaalo. Balbaloota biyya garaa garaa. Haleluuyaa. Qiroos orma ati mucaadha. Kanaaf balballi sii banameera. Balballi sii banameera. Balballi tajaajilaa sii banameera. Balballi eebbaa sii banameera. Balballi guddinaa sii banameera. Elaa balballi banameera. Namni amana tokkotti olaanu fiigee maqaa Yesuusiin balballi banameera. Banameera sirra. Banameera sirra. Banameera sirra. Banameera sirra. Maqaa Yesuusiin itti ol galiyee. Inni arfaffaaniif inni dhumaa. Yommuu isaan galateeffatanii hidhaatu hiikame. Hidhaa warra hidhamanii hundumaa. Abeet. Kan nama tokkoo miti. Kan nama lamaa miti. Kan warra hidhaman hundumaa. Utuu ati galateeffattu warra hidhaan nama hundumaa hiikama. Utuu ati galateeffattu hidhaan sanyii kee hiikama. Utuu ati galateeffattu hidhaan gaa'ela kee keessa bara baay'ee taa'e hiikama. Utuu ati galateeffattu hidhaan
qomoo keessa ture har'a hiikamay. Utuu ati galateeffattu hidhaan gurmuu kee keessa ture hiikamay. Utuu ati galateeffattu hidhaan waldaa kee keessa ture hiikamay. Utuu ati galateeffattu mee utuun galateeffattu jedhi maaloo. Utuun galateeffattu jedhi maaloo. Warri hidhaman hundumarraa hidhaan maal ta'e hin hiikame. Warra murtoon du'aatti darbe, warra labsiin du'aatti labsame, warra halkanii guyyaa eegamani isaan irraa hidhaan gaafa hiikamu lakkoofsa 27 namichi inni eegduudhaan mana hidhaa suni of ajjeesuuf ka'e jedha. Billaa fudhate jennaani akkasitti maaloo akka silaatti miti malee nuu dana jirra. Seenaa keenya jijjiirame. Miila keenyatu hiikame, harka keenyatu hiikame. Malee ofin ajjeesanii nu hundumti keenya iyyuu addana jirra. Mee yommuu ati galateeffattu hidhaatu hiikama namni jettee amantu tokko dirree kanarraa ol ka'i utuun galateeffadhu hidhaan koo hiikameera. Hidhaan maatii koo keessa jiru hiikameera jedhi. Hidhaan maatii koo keessa jiru hiikameera jedhi. Utuu ani galateeffadhu jedhi maaloo. Utuu ani galateeffadhu jedhi maaloo. Hidhaan maatii koo keessa jiru hiikameera jedhi. Hidhaan qomoo koo keessa jiru hiikameera jedhi. Hidhaan sanyii koo hiikameera jedhi. Namoota hidhaan bara baay'ee irraa hiikamaa jiruun argaa jira. Maayinannaa Waaqayyo akkasumaan jedhe namoota mul'anni isaanii hidhame, namoota miilli isaanii hidhame, namoota harki isaanii hidhame, namoota boorsaan isaanii duwwaa ta'e garatti deebi'uun dhabe namoota jedhanii namoota 71 hidhaarraa hiikeera jedhe Waaqayyo. Hidhaarraa hiikeera jedhe Waaqayyo. Hidhaarraa hiikeera jedhe Waaqayyo. Namoota boo'ichuma duwwaan ta'e inuman boo'a jijjiiramni hin jiru, inuman kadhadha jijjiiramni hin jiru. Namoota jedhanii namoota 12 harki Waaqayyoo seenaa mana isaanii